Hindu itu tidak apa. Eh? Seri. Nambrani. Nambrani waktu itu ini Kan orang masih mau serati wan siya wan amantiti insomnu timur terane resnos akan sinjel enu si wali injira mazion andatte takka amal enu si wali injira bun sinjel mana ana bicha yohan ana duwa ana kopa jira yote duwa yechun kopa jiru qamni biras biran jiru yechu miti okay timoteos isa doqonna jala ko soja waaqayyo duwatu hindu ujade waaqayyo duwatu hindu jechu mal jechu duwa jechu nama duwu marefu sani miti akkedoti kamti waaqayyo male wani hundi hinduti jechu mi gobas okay waaqayyo ni duete amantamo hindu ete amanta waaqayyo duera garu duwa mo ekera no akasin jen ansan sin jen wangeli bakke marefu dibiste waaqayyo hindu jade mo ni duwa jade okay hala itu dabalin hindu jade wangela fa bitin fa wangela furat wangela furat de sabde thank you dibiste ayye gobas wambe balin okay gara bira wangela khanarati nama yesus chalu jira ni beita kas መጽሐፈ ተርካ ቀብዱ ኻና nama ኢየሱስ ክርስቶስ እንጫሉት ጅራ በይቱ nama ክርስቶስ ያሉ ጅራ ሲቀና እንፍረታ እሺ ኢብሮተ በቆና ተርብ ለኮፍስ ተከራና ዱብስ ከሲያራ ወሊ ገለ ተፉራ ፎኒ ፈፉራ ነጋ ቀብዳሚ ማዳሚን ሲ ከፈልቲሚ ሲ ሃደ ወልጎ ሲ ፋደ ወልቱ ሚንዳ ሲምቦ ፈራሪ ማናከት ገለራ amin dari kak are ndakko kamu turati oli kana nabod ayya nannan na bitti maqafa kon jaalatu sinin jedheera maqafu ibrota boqonna nama yesus kristos caalu jiran sin jedhe raggefadhu ibrota boqonna torba lakkoofsa takkara dubbisi karena pokoknya terba lah kok kasihan iya sadik jadi bar isinin bar nuti bar wangela kan oso sin dalatin dubbisne bar atau mata dure radu besi mata dure oggi mata dure akalu bumma malkesadek nalali la fanti akalu bumma malkesadek afan arabati malkesadek imu isa jedha imu isa enyu makana enyu namon malkesadek indu bisne bakata takar gite me enyu dia amale takar gite be itu argebe Wan, itu sudah deh suara malkasadik jadi me. Malkasadik Arab kan najirur. Injar, ser Arab kayak kera, goftan. Maka muazin Arab, akas, ayah. Dubes. Malkasadik. Kun modi Salem. Luba wa kayo iso untuma gara rajiru ture. Amen. Gaftoko. Abraham karat ya ye Abraham moto ta tokkorte motes itu debi malka sadik aye karati itu isa ebe enyo ibise malka sadik kun Abraham ibise mi aye oh sorry go ahead no aye Ishi, itu Sadi. Abraham mo. Kudan Itu ya cuma ya Sadi wani Abraham wanundu marra malkan nef. Abraham wanundu marra irra kudan kesa tokko qodi. Ayya himbeta kudan kesa tokko qodu kan himbeta ayya. Malka Sadik. Maka isati tokko fa hiko maka kana simu dia Malkisadik malat no hiko la maka hiko Malkisadik jechuun tokko fa mootii qajeelummaati lamma fa mas akkasuma immoo mootii Saalem mootii nagaa jechuu inni immoo mootii nagaa jechuudha amen ayye
Sadi. Sadi ini apa? Ini mana maksud? Ini kunen Malkisadik ini. Malkisadik aja. Ini apa? Ini apa? Ada Yuka. Labu itu akan kayu beran bubatnya injrat. injerat. Amin. Injerat. Oke, amma segala. Namni kun nama mau wak. 6 Eh? 6 Namni haadhaa fi abbaan qabne jalqabaa fi xumura hin qabne hidda dhalootaa hin qabne jira. Lakin jiru. Okay, inni kun jalqabaa xumura qaba. Haadhaa fi abbaa ni qaba. Achitti Islamic kan Haadha abbaa qaba. engkau Hidda dhalootaa qaba. tidak boleh engkau Namni kun nama moo sayxaana moo waaqa? nama kafirah Namni haadhaa fi abbaa hin qabne hidda dhalootaa hin qabne jalqabaa fi xumura hin qabne jira. engkau timbek Eh? engkau timbek Hin beeku waaqayyootu jalqabaa fi xumura qabu moo ilma namaa jalqabaa fi xumura hin qabu? kan jalqabaaf xumura beeku waaqayyo malee hin jiru. Okay, namni kun Malkisaadiq kun jalqabaa fi xumura ni qaba. Jalqabaaf xumura hin qabu. Hin qabu jedha. Waaqa moo waaqaa miti inni? Waaqa miti Malkisaadiq waaqa miti. Okay, ayyee. Okay. Yesuus Kiristoos haadha ni qabu moo hin qabu? Qaba. Ada. Okay, Malkisaadiq ni qaba haadha. Hin qabu. Caala moo hin caalu kanatti inni? Hin caalu. Haadha ni qaba ana Malkisaadiq. Hin qabu. Yesuus haadha Maryam qabu moo hin qabu? Ada qabaatu malee ishee keessa Ansiin jenne waan fayyaatoo. Okay, namni kuni hafuuraan dhalate moo fooniin dhalate? Malkisaadiq Malkisaadiq. hin beeku. Afur haadhaa fi abbaa qaba. Lakki seenaa isaan jiru. Qunnamtii dhalate? Hin beeku seenaa isaan nageenya. Hin beeku kunoo si barreessee jira. Haadhaa fi abbaan qabu sin jedheemi. Hin qabu dee. Yesuus kan keenii qabu moo hin qabu? Maariyaam irraa hafuuraan dhalate haadha isaa miti. Waan fedhen haa dhalatu. Waan fedhen haa dhalatu. Fadhu hafuuraan fadhu fooniin haa dhalatu. Haadha qabu moo hin qabu? Qaba bakka. Okay, Malkisaadiq haadha foonii haadha. Haadha sadaquma gooftaa Yesuusitti hin madaala. Okay, jalqabaa fi xumura ni qaba. Hin qabu. Yesuus alfaa fi omeegaa mi? Olfaaf omeegaa dha. Namtichi kunoo jalqabaa fi xumura hin qabu miti. Waaqa moo waaqaa miti? Maaltu waaqummaa isa dhorke? Maaltu isa dhorke? Maali namni kun waaqa jedhee yoon amane maaltu na dhorgamma? Jechuun Maali na dhorgita? Malkisaadiq kun Malkisaadiq waaqni kan amma namni tokko dhufee kiristaanii tokko waaqayyoon kee eenyu jedhanii Malkisaadiq yoo jedhe maaliin dhorguu dandeessa? mirga isaa waan barbaade ta'uu hin danda'a waan barbaade. No, hin danda'amu hin danda'u. Akka keewwata kanaa waaqayyo isaa ta'uu ni danda'amu hin danda'u. Hareen abbaan waan itti fudhate ta'uu fi danda'a garuu ta'uu waaqayyo. Abbaan waan itti fudhatee miti. Amma ani fakkeenyaaf ani waaqayyoon kiyya Malkisaadiq yoo sin jedhe abbaas haadhaas hin qabu barri jireenya isaa dhumaa fi xumura hin qabu waaqayyo naa ta'a yoo sin jedhe keewwanni kun ragaa naa ta'a moo naan ta'u? Ita garuu Okay, goobas. Kanaafuu okay, namni kun Yesuusin akka caalu takkee tana beeku. Yesuus kan kee Maariyaam irraa dhalate namni kun hin dhalanne. Hin dhalate namni kun? Hin dhalate Malkisaadiq. Lakki. Yesuus kan kee hin dhalate moo dhalanne? Hafuuraan dhalate kaafuun miti. Waan fedhen haa dhalatu. Dhalate moo dhalanne? Dhalateera. Malkisaadiq maaliin dhalate? Ani beeku. Kana waaqessi Yesuus dhiisi. Thank you. Yesuus dhiisi kana waaqessi. Waaqayyoon kan kee arrarraa zaaree jamaroo Malkisaadiq jedhe yeroo sadii akka ta'u qabe. Adelle maade Yesuus jiraataadha. Inni du'e moo eekee. Malkisaadiq jiraata moo jiraataa miti? Yesuus jiraataan. Malkisaadiq jiraata moo jiraataa miti? Yesuus jiraataan. Malkisaadiq jiraata moo jiraataa miti? Yesuus jiraataan. Ansa sin jiran soba dhiise qaama fi bakka na shawwuu dhufi miti. Malkisaadiq jiraataadha moo jiraataa miti? Malkisaadiq nuuf jedhee du'e. Nuuf jedhee sana galfee Yesuus jiraata. Okay, waan sin jedhe Malkisaadiq jiraata moo jiraataa miti?
malkaa saadiqi seenaa biraa hin qabu asitti abbaa faadharraa dhalatee jalqabaa dhuman qabudha malee nuuf jedhee du'eera reebameera ajjeefameera hin jedhu. Okay. Waaqayyo namaaf hin reebamu. Waaqayyo hin du'u. Waaqayyo hin cafaqamu. Waaqayyo hin nyaatu. Waaqayyo hin rafu. Jaalala agarsiisuuf. Okay. Waan sin jedhu ammoo amalee Yesuus Kiristoos dhiira moo dubartii? Dhiira. Okay. Dhiira waaqessi taate Waaqayyoon kee dhiira? Waaqayyoon. Anoo dhiira moo dubartii ani? Dhiira kaati. Amman beektu. Ani dhiira moo dubartii? Dhiira. Waaqayyoon kan keetoo dhiira moo dubartii? Gooftaa Yesuus moo? Dhiira moo dubartii? Dhiirotaati. Akkas kanaafuu naaf Yesuus dhiiraami? Adeemee ati nama fedha fooniif dhiigaarraa dhalateedha mati. Dhiira moo dhiiraa miti? Eewu. Anaaf Yesuus. Ati dhiiraa fedha fooniif dhiigaarraa Yesuusoo waan fedhe naa dhalatu anis naan dhala. Anis gadaames dhageeffadhu. Anis gadaames harmeetii yaa keessaa hin bee innis gadaameessaa keessaa bee. Kottu kaa abbaan kee abbaa faadha kee tol bira geenaan hinduutii dhufteeti abbaa faadha kee tol bira gee. Akkas okay. Ayyee heewwan ni beektaa haadha manaa Addam saalqunnamtiin dhalatte. Haadha manaa Addami. Namarraa dhalatte moo seexaanarraa argamte? Isheen nama Addam. Eenyurraa namarraa foon eenyu uffatte? Foon eenyu uffatte? Foon eenyu uffattee argamte isiin? Nattiin foon eenyu uffatte? Cinaacha Addam keessaa baateedha. Okay, eenyu cinaacha Addam keessaa baase? Gooftaa Yesuus tu'u? No, oldan eenyutu cinaacha Addam keessaa baase heewwan? Gooftaa Yesuus. Isa maal godhee baase? Dubartii godhee baase moo dhiira godhee baase? Dubartii godhee baase dhiira cinaacha. Okay, saalqunnamtiin baate moo saalqunnamtiin ala baate? Isheen saalqunnamtiidhaan hin dhumne isheen. Gobas, okay. Yesuus Kiristoos eenyutu dhiira godhee Maryam irraa baase? Hafuura qulqulluu. Oh. Kanaafuu Waaqayyo kan kee hafuura qulqulluutu dubroo Maryam irraa dhiira godhee baaseemi? Eeyyuu. Akkas Waaqayyo kan kee namaatti tolchee dhiira si godhee si baasee jechuudha. Ameen. Adellee. Hafuura qulqulluudhaan dhalate. Hafuura qulqulluudhaan dhalate. Akkam godhee dhalate? Hafuura qulqulluun jechuudha. Okay. Waan si gaafadhame. Wallaahi rakkattanii wangeela kan godhe. Yesuus Kiristoos ji'a 9 gadaameessaa keessa tureemi? Lakki ani kanan dhageenye. Okay. Maal keessa ture? Eessa keessa dhalate? Hafuuruma garaa Maariyaam keessa. Gadaameessaa dubroo Maariyaam dubartii keessa akkuma keetii gadaameessaa qabdaa miti? Gadaameessaa Maariyaam keessa tureemi? Ikkoo dubartoota baay'ee tureem. Gadaameessaa keessa ture mun turre hin jedhe? Tureera. Ture. Eessaan dhalate? Eessaan dhalate? Hafuuraan dhalatu malee akka dhala namaa tokkotti dhalate. Eessaan dhalate? Eessaan dhalate? Maani? Garamiin dhalate? Garamiin deette dubroo Maariyaam? Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan abbaa tokko maal jechuudha karaa dhalli namaa tokko ittiin dhalatu? Karaa qaama saalaa dubartiitiimi? Eegaa. Booyaa akkatti daa'imni gogachiin gadi bu'u qaama saalaa dubartii xiqqaasa booyaa rakkachaa boo'a isiin cimimu akkasii booyaa deemti. Jaalala keenya. Eenaan jedhe saalaa na gabbee jedhe. Oyyoo rakkataa ifiifuu cinqate maal cinqii akkasii boo'u Waaqayyoo dhalate. Jedhi rakkoon qabu jedhi. Siigala guyyaa tokko gooftaa isa biyyooma ofiisaa. Maal naagalee jira kun hosi Waaqayyoo dhalate gootan safuu garaameessa kan iyyaa daa'imni mataan guddaan sana gadi ba'u iyyaa booyaa haadhallee boochisaa dhukkubsaa gadi ba'a bara. Lakkinnoo akkas hin goone. Hin goone? Hafuuraan dhufe waan ta'eef waan cibbise tokko yoo qabu gammachaa utuu isheen qolfitee barate. Eenyu akkasii jedhe? Gaafa qulqulluu irra jira. Sidaa fooniin nu batamu hafuura keessa yoo galte malee. Okay. Namni hafuuraan dhalateef waaqataa? Namni hafuuraan dhalatee waan ta'een ta'a. Okay. Adam. Abbaa qabaa? Addaami moo? Jedhee uume. Okay. Yesuustu Adam uume? Okay. Uume harka isaaniitti laaqee boyyoo lafarraa dholee uume hafuuratti baafatee jiraataa taasise. Okay. Seera uumamaa boqonnaa takka lakkoofsa 26 Waaqayyo abbaan koottaa akka bifa keenyaa nama uumnaa jedha. Eenyutu koottaa jechuudha? Gooftaa Yesuus. Yesuusi? Eenyu koottaa jedhu?
eenyu adda. Okay, waaqayyoon kan kee ofii isaatii uumuu danda'u nama gargaarsa barbaada. Kuttu kositti maa akka inni na ta'u jedhu atu ama jechuu atu nama jaatee kuttu bakka waan jiran danda'u. Kanaaf waaqayyoon gargaarsa malee hin danda'u hawaa hunda godhu miti. Hin danda'a. Hin danda'u kottaa akka bisa keenyaa nama humnaa jedhu eenyu